warahmatullahi wabarakatuh. Setting haaraa tokkoon isin garsiisa. Nama bira teessanii TikTok irra bilbila keessan fuutanii TikTok irra yeroo seentan sagaleen isaa isin jeequu danda'a jechuudha. Nama biratti illee isin saalfachiisuu danda'a yookiin isin qaanessuu danda'a. Isa kanaaf setting haaraa tokko isin garsiisa akkaataa itti ofirraa akka gara TikTok keenyaa seenna as biratti kun TikTok isin profaayilii keenya argattuina tuqaawwan sadiin as gubbaa jirtu tanni gartuu miti isin takka yeroo takka kilik gadi goona setting and privacy kan jedhu kana yeroo takka kilik gadi goona sumarraa akkana xiqqishoo isii olooftanii cannot play back kan jedhu kana kilik gadi gootu open TikTok on mute kan jedhu kana isii tana ni ibsamee TikTok keenyarraa gara duubaatti baana isii tana amma gara TikTok yeroo dhufnu fakkeenyaaf akkanatti kilik irratti goona kinoo TikTokiin keenya sagalee tokkoon qabu jechuudha. Maal goonaree isa kunoo as biratti ni jira. Unmute goona ishee kanatti